nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtan nagaa keessanii nagaa kooti galata waaqayyo isin nagaa keessanii akkam jirtanii bagatti isiniin ga'ee ayyaana hosaayinaa isiniin jecha kamina garamiti innaayi har'a jechuudha maakiini abbaa manaa isheetiin akka gammadde dubbachaa jirti jechuudha baay'ee tokkos kinoo gammachuun ishee fuula isheerra beeksisa ibsishaa ijaarte jechuudha ibsaadhaan akka gammadde guyyaa san maal akkamiin akka dabarsan baay'ee tokko gammaddee jirti jechuudha innaa bakka wanta ishiin haasoftu baay'ee bakka innaa sireen tokko naaf ijaarte kinoo innaa maali jechuun innaa algaan cabe garaana nyaate jechaa jirti kinooti innaa sargiin isaaniis immoo akka adeemsa walmuudhaa fi garuu bootaan isaa hin murtoofne jechuudha eessatti akka godhuu hedanii innaa achi keessatti immoo wantoota namni jedheen kan namni keenya waan namaan jedhu hin dhabu maachee wanta ishiidhaan jedhanii jechuudha koomantiidhaanis viidiyoodha hojjechuudha wantoota ishiidhaan jedhanii kanneen kan irratti illee dubbachaa akka bakka namni gannama cabsuudhaa fi jechoota ishiidhaan jedhuuni innaa baqqaanii gabaabduraa tuni qalloodha tun akkasii naan jettanii kan na fuudhe isaa sin maaltu sin galchee ani kan na fuudhe isumaaf antaa malee nama kamiif inni gana jaallatee na fuudhe isin maaltu sin galchee innaan namoonni baay'een akka koomantiidhaan bakka tun gabaabduudha tun qalloodha tun akkasii jedhanii shiqeeqanii maaltu sin galchee warra akkasii kun ofii keessanii dasii ofii keessa hin qabdanii waan nama haasoftan jechaarti wanti nama jaa'immoo guyyaa inni itti dhaqoosanii mana keessa akka fiide jechuudha balbala bantee isa argite jenna innaa mana keessa akka fiide gana kilaasii keessa barbaade akka ishii baasedha jechuudha baay'ee namatti tola dhugaa jechuudha maakii baay'een jaalladha abbaa manaa ishillee baay'ee namatti kan toluudha baay'ee isaan waliin ajaatu annachuudha nama wal jaalate gidduu osoo waan hin taane haasa'uu baatanii bakka shaabariddus abareeddus haqallattu zaafroddatu gosh bakka akkas taatanii bakka lama taatanii bakka akkas bakka osoo namaan jedhanii gaariidha baay'ee tokko aartee jechuudha miseejii warroonni koomantii jala deemanii barreessanii koomantii ilaaltee baay'ee tokko aarteerti innaa akkasuma immoo ibsaanis immoo akka ishiidhaan gammade kan eegee olitti akka ishii argateedha kan ishiin dubbattu jechuudha innaa baay'ee tokko namatti tola dhugaa waqa baay'een gaafa isaan wal argasanii ijoollee warra mana madaamii jiran anumarraa jalqabe baay'ee tokko gammadanii jiranii kalee immoo ruuttaa fi abarreeshin ciree wal fuudhanii basmaa isa kan gammachuma ta'e kinooti asitti ibsaa dhudhungattee intini jechuudha ka wayya mucaa diddiimessite jechuudha lippistiingii fuulli isaa lippistiingii bichaa jechuudha innaa asitti gaafii gaafate lippistiingii ilaala waynee innaa gaafii gaafatamaa jirta jechuudha wanta jechuun ka waan jidduu lamammaati haadha manaaf abbaa manaatti daba gaggeessan gaafatamaa jirti iddoo kanatti innaa hunda nan gaafatini hundi hin gaafatamu hundi hin himamu jechaanii jirti argaan akka cabee bichaatti dubbachaa jirti jechuudha innaa sargiin isaanii akka jechuun boota bakkuma jirru kanatti jechaa jirti in adeemsifama ajaa'ibaa jettee naa itti isiniin haa ga'u isiniin jenna
dhugaa baay'ee ijoollee baay'ee nama jedhanidha. Asitti gaafii gaafatamaa jirti jechuudha. Sassaalfachaatuma deebisaan jirti. Innaa galatooma iyyattee warri anaaf inni wal arguu keenyatti warri gammaddanii galatooma iyyatti warri immoo anaaf inni tokko ta'uun keessan isin gammachisiisne galatooma iyyatteerti. Namni isheen asitti akkas jette jechuudha. Namni tokko gaafa heerume gaafa wal fuudhanii xiqqoofayyuu gaafa garaan nama sanii guddate daa'ima garaa qabdi namaan jedhanii koomantiidhanii silaan nuti iyyuu kan wal fuunee hin gaddumaa daa'imni amma kanatti teessa dhufaa jirti jechuudha. Innaa ani yaada abbaa manaan qaba waan nama argee dubbachuun qabu akka duraa sanii amma sireesida jetteerti. Kina yaasoftu baay'een qofaltu waa'ee waan tokko bichaa dubbattu malee baay'een dubbattu jechuudha. Sireessa jechuudha. Galateeffachaa jirtu uummata jechuudha. Jechuun warroota fakkeenyaaf biyyarraa jechuudha. Arsiis baalee bakka warroota akkasii kana warra affeere abbaa manaa shirjini warra affeere galateeffachaa jirtu jechuudha. Galatooma jechaa jirti. Jaalalli sinaaf qabdan adda jechaa jirti. Oromoon kutaa 11 anaaf hundi keessaniyyuu tokko affeerra abbaa manaa kiyya wajjin naaf gootanii guddaa tokko galatooma jechaa jirti kinoo. Ati heerumuu keessidha wanni midhaan jedhanii koomantiidhani. Innaa akkasiin nama amantaniif ani sila daa'ima dahuun qabaare harruma jechaanii jirti kinoo. Heerumeen jira bakka jetteerti kinoo. Amma heerumte suuta jedhinaan jetti. Innaa bakka amma bakka gadiin jedha jechaa jirti jechuudha. Maaliif abbaa manaa qabaa suuta. Yoo deemtus yoo bakka waan hundumarrattu suuta amma abbaa manaa qabdanaan jette dhugaa jettee asitti jireenya keessan keessatti of ta'aayii dura nama qiiquudhaan duratti jetteerti. Dhugaa jettee dhugaa rabbii asitti waa'ee namaa sa'uun duratti dhugaa jettee waaqa gobas beektuu teenya akkasii kennuuti. Videoon irraa kana fakkaata baay'ee tokko gammadeen jira dhugaa baay'ee dasa kan nama jiru videoon irraa kana fakkaata. Viidiyoo kiyya amma dhumaatti ilaalaa warri maatii naan taa'e maatii taa'ee saskiraayib godhaa isiniin jedha. Amma viidiyoon biraatti walitti deemu nuti nagaadhannaa turuu isiniin jedha. Baay baay.